Beeksisa adda addaa bilbilli keessan yeroo fayyadamtan isinitti fiduudhaan isin rakkisu viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii ittiin ofirraa dhaabuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun jalqabaan nafaa turaan hordofa. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchiin irratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchiin irratti michuu joobis ittanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kechuu jalatti isinii baas irratti tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kechuu kana irratti tokkoof kilikni gootu. Achi booda kan haala kanaan itti fidaa solota ekoon sarchiin irratti tokkoof kilikni gootu bakka sarchiin irratti qubee haa taa jaa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kan kilik gootu sarchii hojjetu ammallee haala kanaan suuraa kana isin fidaa suuraa kana irratti tokkoof kilikni gootu ammallee aappichi gadi buufachuudhaaf sirra olbitaa gadi deemtu olbitaa deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti kan namatti himaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jetturti daawulood tan tuttaniiti aappii kana bilbila keessan irratti gadi buufatanii oonii gootanii fayyadamtan bilbila keessan irratti.